osoo sheekotiin jiranii rakkoon takka yoo argame ummanni gartanii nuti warri waan beeyne warri gartanii jaahilli yoo waan tokkotti seene waliin balleessa waliin dhaha namni aalimaa ammoo fuulduraa fi duuballee beekaa beekumsa gartanii qaba rabbiin xikmaa kenneefii jira ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نمني بكم ربين كنيف خيري قد خنمي جروار ربين جروف إسان سنيف حاديفنو ركون تكارغم نموتو غردني خرب فيسبوك إساتين خرب تليجراماتي واتساب بيتين في قد مالك علماء إيران انتركام فني مالك علماء تنيد أمني مالف علماء هن أجيبنا بليان كي يو واي دجال تادسي إذا كان أقرتني أجندة قرتني هاسا أولونو إمبر باجس واي دجال يوته أجندة قرتني هاسا أولونو إمبر باجس بليان كي حقيقة على مالف جراها خوني وان علماء مجلسة تبرسيسا جرن مدرسة كيسة برسيفما جرو دوري راخاسي هنگا إله هرات وان برسيفما جرو واي دجاليو خاگرتني رکون جدو مسلماتين وماما مسلمني واللبا رکو تو جدو مسلمات أرگمايو خجر متاده واي دجال أجندا قرچون مالي جنة كوني أجندا نوفنتو ديزا خان مالي في nama isa gartanii sammuudhaan dubbatus isa sammuu malee dubbatus isa kana ulamaatu adda baasanii fatwaa itti kennan irratti dubbataa jiran ulamaan jechu kun jecha sirriidha sirrii miti isa jedhu ulamaayin sanadaa ulamaayin usuulaa ulamaayin arabiyyaa beekan ulamaayin hadiisa beekan isaan saniif dhiisa isaanuu ni dubbatan maaliif jennaan waa'ee dajjaalii fi akka dajjaal iji isaa bal'aa ta'e yookiin bolooqa ta'e jidduu ija isaa lamaan kaafir jechuudha irratti barreeffamaa akka ta'e akka inni immoo aayaa rabbiitirraa ta'e nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan qofaa miti nabiyyoonni amma dura dabraniihu waliif himanii ummata isaanii ittiin sodaachisaa turan akka ummanni isaanii irraa iftiksu ummata isaanii gorsaa turan kana waan ta'eef obboleeyyan kiyyaa isa kana ajandaa godhannee muslimni wal dhabee aqiidaa keenyatu adda addaa kanaa fi wanni jedhan hin jirtu waa'ee hukumii shari'aa laaqaa ooluun barbaachisaa miti dhiifnee ulamootaaf haa kenninu akka feene waa'ee bohaartii qofa haa bohaarru haa taphannu sanuu فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جتشور ربين دبت الرهدو بوه أما اللي وانتقوا وان مراسا مؤكنوا تخوف اللو كان ربين قرآن خيستنوف دبرز نمو معرب سا أولو نمو ددرا أولو نما ساتلا أولو هو أمبر باجي سامي تبليين كيا كناف والخبجون والأجهون والجالتون والأجيفتون حالان رابر باجيس نمن مسلماء كقامة توكوتي يوني في قامة خينيا كيسا باكي توكو نكوبسته قامني قوتو نكوبستون هنفو كان وان تهيف yoo rakkoon jidduu keenya jiraatellee rakkoo kana gama keeysaatiin hiikkachaa wal gaafataa furmaataa waliin
furmaata wal gaafataa waliin tarkaanfachaa deemutu nurraa eegama malee waa hunda keessatti gartanii masmara irraa baanee deemuun hin barbaachisu obboleeyyan kiyyaa. Irraa gaafatamnaa bara amma waan social media amma Facebook waan irraa fayyadamnu kana irraa gaafatamuun keenya hinaf ni'imaadha rabbiin nuuf kenne. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'iim. Ni'ima rabbiin isiniif kenne kana irraa gaafatamuun keessan hafa hin qabu jechuudhaan rabbiin Qur'aana keessatti nuu dubbata. Kana waan ta'eef yoo seeraan ittiin fayyadamne waan amantii kiyyaan wal ilaallatu yoon ittiin fayyadamne rabbiin irraa nagaafatuun hafan qabu. Namumaan saaxiluudhaafi namumaan adda qooduudhaafi namaan arrabsuu fitnaa ittiin uumuu yoo taate hoo ati bakka gartanii qarshii irraa argatuu beekamtee irraa argatuu san ilaalin guyyaa boruu jireenya kana boodaan addunyaa kana boodaan aakhiraan jiraatu yaadataa itti fayyadamuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya. Amma silaa wanni kun ni'maadha. Amantaa kee keessatti sagantaa da'waa keetii tokkummaa kee barnoota kan kee diinagdee kan kee ittiin beeksifatta turte. Akkas ture social meediyaan wanni rabbiin ni'maa kan nutti ooleef nuti immoo ittiin wal saaxilu ittiin wal basaasu ittiin wal arrabsu ittiin wal diiguu kana godhanne jechuudha dalagaa isaa. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'iim. Ni'imaa nuu kenne kana rabbiin irraa nu gaafatuun isaa hafa hin qabu. Kanaaf abbaan fedhe gartanii gara miidiyaa gabbaheetuma wama diigaa ooluun haalaan gartanii jechuudha barbaachisaa miti. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa nama gartanii tokkoomee wal qabatee wal jaalatee waliin tarkaanfatu rabbiin nu haa taasisu obboleeyyan kiyyaa.